Naan garagalee ilaalu mucaan kufee lafarraa akka waan ollachiisan qabee hollataa ture. Maqaan kan koo Bilqiisaa Jaamaaliin jedhama. Barsiisaa mana barumsaa jireenya lakkoofsa lamaati. Mucaa wayiitii dhukkubsatee otoo nyaata nyaateen dhufee kifilii keessatti dhukkubsatee. Dhukkubsatee naanni kufee jedhu ansila gabatee gurraacha irratti barreessaa fi ture. Naan garagalee ilaalu mucaan kufee lafarraa akka waan ollachiisan qabee hollataa ture. Asumaan chookiidhaa fi daastarii kan koo lafa kaa'ee kitaaba lafa kaa'ee ijoolleedhaan na gargaaraa ijoollee wajjin gadi baasnee bishaan laphee isaatti qabee ani antiniin se'e yoon isa nama kuffisuun se'e laphee isaatti bishaan carqiidhaan naannoo qabnee jennu ijoolleen biraa immoo dhuftee hayi nan beela'ee jedhaa raayida saga bumbulee kun hadhasatuma nyaatiin dhufee jedhan jennaan asumaan takkatu borsaa koo banee borsaa koo keessaa qarshii fuudhee mana nyaataatti ergee miriindaa tokkoo fi nyaata tokko bitee fi nyaachisee ka'ee miriindicha dhugee ala jedhu bicuu ruhiinsaatti deebi'e. Gaafa sana anaa miti kan manatti galeesi rabbii na argu otumaan gadduun galeen booddee asiin galgala mucaa kan koo bilbiltee naan sagaleen kan koo akka tokkotti ta'e. Innaan booddee asii maal taatee naan jette akka kana mucaa wayii beela'ee akkana taanaan ofittiin gaddaara badaanuu gizee hurshan na guyyaatti namni waan tokko nyaatu dhabaaraadha kan jedhu mataa kan kufadana yeqeera. Innaan booddee isiinis dhagageessee bakka gadditee manni barumsaatis immoo mootummaan Finfinnee irratti akka jalqabsiise mootummaan immoo gadi buuseera gara iddoo magaalota irrattis baadiyyaa irrattis akkuma sadarkaa biyyattiitti nyaanni jalqabameera garuu manni barumsa keenya immoo hin jalqabne malee jedheen. Jennaani egaa maaltu sin barbaachisaa naan jette qarshiidha waliin haasa'aati waan kana ijoolleedhuma biyya kana biyya ambaa dhaqan sana dubbachiisi ijoolleedhuma jireenya kanatti baratanii jedheeni asumaan isiin kan koo bakka badaa gadditee ishii naan jette. Birrii 25,000 hanga 30 nu ergaa turte jechuudha. Akkasitti ergiti amma ji'a darbe 32,000 na qaqqabe isumaan hin galche jechuudha. Kun maateriyaalii argitee tamte sila sanaan hin galche jechuudha. Zayitii jira, shunkurtii jira, soogidda jira kana biratti jechuudha. Eegi maallaqa siinoo ergite hunduma jalqabneen. Awwaala jalqabnu jechuudha. Akkuma sila sittime manni barumsaa barsiisonni birrii babbaasanii awwaalannaa jalqabamu jechuudha. Hundumti keenya walitti buusnee qodaas manaa finnee jalqabneen. Booddee immoo ammas koomiteen filatamanii as naannuma keessaa jechuudha. Dhaqanii yuunivarsiitii hospitaala gaafatanii jennaan hospitaalli qodaa tokko distii qorqoraa amma kubbaayyaa amma ijoolleen itti nyaataa isaanii amma ijoolleen itti nyaataa tusan hunda isatu nuu kenna. Keejiidhaan ga'a furii gargaaruudhaan galleen awwaala jechuudha. Amma immoo eegii wanti hundi qaala'insi jireenyaa kun jalqabe waggaa lanaattii fi waggaa barreen gaddaa dhuma keejiidhuma nyaachisuu jalqabne. Waggaa barreen gaddaa gara dhumaa irratti keejii jalqabne inni sun itti fufuun hin danda'amne birriin deebi'uu irra jennee gizee sana akkasitti jalqabne amma immoo keejiidhumaan inni itti fufee jira jechuudha.